jenne waatin nagaa jenne warri nagaa jenne biyyi nagaa jenne ayyee maqaan koo Abbaa Gadaa Rattaa Yaa'ii Boruun jedhama. Abbaa Gadaa Tuulamaati. Egaa irreecha yoo jennu addaan iddoo lamatti addaan baafnee ilaalla. Innis irreecha malkaa fi irreecha tulluuti. Irreechi malkaa yaa waaqnaa roobde naa magariifte horii naa quubsite kan marge naa daraare amma immoo galata qabdaa jedhetti waaqa galateeffannaa ba'a. Walumaa galatti irreechi galateeffannaadha irreechi malkaa kunii jechaadha. Irreechi tulluu immoo boonni yoo dheerate loon koona jalaa dheebotanii marga dhabanii yaa waaqnaa roobi yoo jedhan akkasumatti Oromoon bahee gaafa tulluutti irreeffatee kadhatu hin roobafi jechaadha. Kan baranaa immoo wanti adda isa godhu hidhaa laga Abbayyaa kan tokkummaa keenya sirriitti nu cimse biyya keenyaaf industiriin akka dagaagee warshaan adda addaa akka biyya keenya irratti hundaa'u deeggarsa kan nu godhe ibsaanan itti argame bara injifannoo jechuu hin dandeenya irreecha ol ka'iinsaa kan jennuuf kanaaf addas kan godhu gammachuu guddaa qabna kan baranaatti. Uummanni addunyaa garaa gara jirtan irreecha bara 2018 fuula keessan gara biyya keessa deeffattan akkasumas sabaaf sablammiin imalli keessan imala milkii haa ta'u jedha. Qeerroof qarreen keenya immoo odoo abbaan malkaa eebbisee malkaan saaqeen odoo abbaan gadaa hin irreeffatin eeggatanii aadaaf safuu isaaniitiin otoo rifatin odoo mufatin odoo gufatin akka nagaan naagaltan dhaamsa guddaan isinii qaba. Maqaan koo Addee Shaggee Yaa'ii haadha Siinqee magaalaa Adaamaa. Irreechi tokkummaadha, jaalala, waliigalmaata, araara, nageenya jechuudha. Irreecha Finfinneetiif irreecha Bishooftuu irratti haala gammachiisaa ta'een, haala jaalala ta'een, haala tokkummaa qabuun, haala araaraaf nageenya qabuun hundumtuu kallattii hundarraa'uu akka hirmaatu, akka itti qophaa'u, akka haala gaariidhaan dabarsin waan ifafee nurraa haa qabu, jaalala waliin nu haa kennu, akkanumatti tokkummaa keenyatti nu haa cimsu. Maqaan koo Ballataa Baalchaa jedhama. Irreecha faanaa fi irree kootii weedaroo uummata Oromooti walitti dhiyeessa weedaroo uummata Oromoo jechaadha. Kana irratti dargaggeessi keenya nageenyaaf dhaabbate tokkummaaf jaalala biyyaatiif dhaabbate dadhabaa fi harmi keenya dadhabee maanguddoo keenya dadhabaa biyyoota garaagaraa irraa dhufan gama nageenyaatiin ta'ee gama jaalalaatiin ta'ee gama tokkummaatiin ta'ee nageenya isaa dhaabbatanii fi uummata kana akka nagaan balee galu dargaggeessi karaa tokkummaa isaa ta'een jaalala isaa ta'een nageenya uummattii tanaa biyya sanaa eeguuf qophii hunda kan xumuree fi irreecha Finfinnee fi irreecha Arsadee irratti illee kutaan hawaasa kamiyyuu alaaf keessa ayyaana irratti hirmaatan dhaamsa koo akka dargaggoo tokkotti kan dabarsuu danda'u aadaa keenya ibsituu keenya kasaba kamiyyuu dhiibuu hin dandeenye tokkummaa keenya nageenya keenyaaf namni kamiyyuu sabaaf namni kamiyyuu achirratti hirmaachuu qaba. Dargaggeessi keenya daangaatti ce'ee kutaa magaalaa kam keessayyuu argamu ayyaana irratti argame tokkummaadhaan wajjin dabarsan. Maqaan koo Abdiisaa Taayee jedhama. Qophiin irreecha bara kana waan baay'ee namatti toluu fi waan baay'ee nama gammachiisudha. Dargaggeessi keenya nageenya isaa akkamiin eeggata? Sirna kana sirna isaa godhatee wal faana dhaabbatee caasaa nageenyatti wal qabatee sirna isaa kana milkeessuu danda'a kan jedhu walitti dhufee dargaggeessi keenya bifa addaatiin ijaaramarra jira. Maqaan koo Daddarboos Saayid Saalin jedhama. Duraan dursee uummanni Oromoo baga ayyaana bara 2018 singeen jedha. Itti aansuudhaan immoo bulchiisa magaalaa Adaamaatiif godinaaleen magaalaa kana duuba jiran ulaa lamaan seenanii isaan kana haala irreecha urgaa'u tokko magaalaa Adaamaa keessatti akka nu qopheessitan jechuun barbaada. Duudhaa sirna gadaa falaasama Oromootaa. Mallattoo araaraa, irree nagaa fi nageenyaa. Irree ayyaantummaa, waltajjii tokkummaa. Walargii Oromootaa, calaqqee sabboonummaa fi jaalalaa. Sirna galateeffannaa waaqaa, icciitii uumaaf uumamaa. Kudhaama sirna gadaa, irreechi irree keenya. Irreechi ol ka'insa biyyattii. Baga kabaja ayyaana irreechaa bara 2018 isin ga'e. Lammikiya kota irreecha bana.